Jujulis tabbastin beeku tatanasinayti. Welcome, my sister. Okay, amma kana gona ko am jigo video basna. Isi na bas yette jirti video na erga yetti. Video ergif mube. Nikab dami follow. Mali muditara. Oi video basna. Muate suisim baka. Ate surku الموضوع Taate. Ma timbasna please. Amma Kajayan mali. jirenya qabdi jirenya ijaarachuu beeti kanaafuu nuti qabat nasra ani taate hundayyuu mani Muhammad tinan ibsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana chala saati darbera turu qabdanu ummata keenya kabajamoo dubbiin jabaadha garuu jalqaba eessaan kaa eessatan fixa yoo jedhe dubbiin hin dheeratti dubbiin hin dheeratti dheeressuu dhiifne iyyasuma gabaabsine wallaahi ani kaleessa yeroo nasraanii asii iyyitee mubaarakiin naa fidaa mubaarakiin waa ulfeesse jettu ijoollee waraabanii kaleessa malee gadda mucaan kun dhiifama waliin jettanii lama walitti hin buunuu waliin gaachanan jennee isinii hadda moos jammartee kaatii mucaan amantaadhaan jennan lakkii waan barbaadde jettu nasraanii yoo dubbattes garaadhaa waan qabdu summiin qabu haasaansi woomatti dhufee dubbatti rakkoon qabu jedheen dhiisee booda yeroo nufu namatu na kaadhimamuu beektu miti namatu na kaadhimame ani akkamitti kaadhimame eenyuun hawaasni jaallataa eenyuun yoo goone wayya jedhamee mariin godhamnaan jedhan mubaarakii wayya jedhee namni hiriyaan koo tokko mubaarakiin kennaa mubaarakiin of kennee ummataa hojjetaa ture ammas ummataa of kennu buletti keenya nasihaadhaa of kennuu qabaa of kennu jedhani booda achumaan abbichinaa dawwalee soorii karaanan ittiin filadhe yoo dhiqqas hin mufachiise dhiifama naan jedhee angara kootiin na mufachiifne buletti keenya nasihaa ziyaade haqnisii gara ba'uutti deemuuf jira yoo ummanni humna tokkoon sagalee tokkoon mucaa kanaaf sagalee ta'e rakkoon qabu wareegama abbaan barbaade kafalu jalqaba garuu jalqaba dhimmichi piraankiidha yaa dhimmichi pirankii hawaasa piraankiitti nu beeka. nan ibsa nasraa qoy dhiifama harkatti qabu dhimmichi piraankiidha piraankii ta'ee garuu piraankichi miidhaa qaba miidhaan inni qabu abbichaan seera wallaahi an nasraatu ta'e jechuun namni piraankicha filatu sirriitti hin filanne anuutti naa seera sila sirriitti hin filanne sila utuu anaan mari'atee maal wayya mubaarak jedhe isaati ana waa'ee maallaqaatiin deemaa jira mubaarak maallaqa nyaate birrii miiliyoona tokko 500,000 osoo jette obboleessa koo yoo jala jiraatte silaa bareeda ture dhimmi kun geessee wallaahi jaartiidhaan walitti na buuseera takkaa samiiraan jecha akka kaleessaa badaa yaanechuun na arrabsuu osoo hin taane fixadheera garaa sirraa muradheera assalaamu alaikum kana booddee ilmoo keetii hoo jettee bilbila viidiyoo bilbiltee wallaahi billaahi ija siyyuun argitu mucaatti qabdee ittiin haasa'e ilmoo keetii sirraan dha'u garuu ana ija kootii hojii kee wal argu maal waan daluu naan jettee obboleessa koo piraankii kana yeroo hojjettu ati inni piraankii kana kennite utuu nama diina koo taateeti wallaahi baay'een sitti mufadhan garuu nama wal jaallannu gatii ta'eeti dhiifama si godheen jira nasihaadhaaf utuu wanni kana caalatu ta'e rakkoo qabu garuu mucuusi maatii na jalaa miidhee jalqaba irratti kabajamtuu haadha manaa gosa miiraa an mubaarak jireenya keenya jijjiiruudha maallaqa namaan irra jiru kafaluudhaafan biyya Dubaay dhufe malee dubartii wal jijjiiruudha yookiin immoo algaasii bitame irra dubartii fidee ibsuudhaaf miti kanan as jiru akkas takka na hubattu barbaada inni lammaffaan immoo ani qobaa kiyyan gala qobaa kiyyan oolaa qobaa kumbulaa nyaataayyuu nama amanuu dhabee manatti hojjetadhee nyaadhaa kanatti na beetti viidiyoo baradheen isiidhaan haasaa waxii hojjetadhaa waan godhaa akka biraatti na argite jalqaba irratti samiira dhiifama wannichi mucaa obboleettiidhuma kee ulfa lakkuu qabduu fi ajjeefamtee fi haqni sii bade haqa sii baasuudhaaf dingata sii caalammoo maatiin kee guutuun irra jira obbolaan kee na jala jiru obboleettiin kee na jala jirti maatiin kee guutuun na jala jiru maatiin kee yoo jala jiraatan akka carraa
yaa jara soddaa keenya dhiifama guddaa dubbichi waa biraatiiti isiniin jenna itti aansuudhaan hordoftoonni koo kabajamoon waan kana mufattan nasihaadhaaf waliin sagalee taana filannochin taane malee dubbichi milkaa'aadha isinii galee filannochin taane malee filannoon itti filatame tuu amigo welcome ergadhu birrii mubaarak birrii haate jedhame sila bareeda ture akkasitti dhiifama godhaati dhimma obboleetti keenya taqalabdee taqasii baasuudhaaf piraankii nama tokko gochuu qabna jedhamee an filatamee isatu ofirraa iyya isatu uummata kakaasa isa goona jedhamee filatamuun gaarii ta'e kee utuu maallaqa jedhamee immoo silaa saatii ana gabaan kan inni hordofaa jiru dhimma maallaqaati mubaarak maallaqa nyaata tu jedhame silaa hin bareeda maaliif ijoolleen na beeku kan hin nyaanne amma saatii kana waa'ee maallaqaa ture galatooma dhimmichi dhimma nasihaati maatiin haadha manaa kootii viidiyoon si hojjedha haadha manaa koo kabajamtuu viidiyoon si hojjedheen bakka abbichaa bu'ee dhiifama si gaafadha isin warri sagantaa qopheessitan galatooma akka barbaadeetti qopheessa. Amigo erga brother. akkasuma gaambree itti nutillee beekee waan takka haadha mana keetii kabajamtu Samiiraadhaan warri waan kana oofaa jiru maaliif jennaan Amigo waan my hundi blood. biyya takka takka beekee hoggaa waan takka gootu maaliifin godhaa akkamittiin godhaa eessattiin godhaa fi eenyu wajjin godhaa laalachuu qabda waan ta'eef Mubaarak nama firaa dubbatuu danda'u nama dubbii firaa deebisuu danda'u nama koonfidensii qabu nama ijallaafne nama kana dura dhaabbatee firaa dubbii kana deebisuu danda'u waan jaamuu irratti xiyyeeffataniiti isa filatan. Justice for Nasiha Ziyad Ahmadu Billah. Akkasitti kuni ta'e kanaafuu rabshaan isin jidduu dhufuudhaaf Mubaarak dhiifama guddaa isin gaafannaa. Anillee akkasumatti haadha mana keetiitillee inshaallah dhiifama innaan gaasmaanuu akka nama wanta na keessatti wanna jeetti Samiraa Thank you so much. dhiifama kana bira yaajeetti yaada. Yaa zike anis gaafachuun barbaada obsaa yeroo tokko Samiraa tiyya bareedduu tiyya qashtii intala warra mootii intala Jummaa Abbaa Jifaar Oromtitti callaa akkati obsa qabdu beekeen akkati kabajaa qabdu beekee akkati mubeef bakka guddaa qabdu beekeetiin obboleetii tantee Nasiha Ziyad Aliyyi magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ganda Abdii Boruu mootummaa liyyuu haayilii naannoo shanii dhufee nurraa ajjeesee haynisii ukkaamamee jira. Hawaasni Oromoo guutuun akka dhage'u Justice for Nasiha Ziyad jechuudhaaf firaankii Mubaarak musammaa goone malee Mubaarak qulqulluu akka bishaaniiti haraamii fi halaal nama beeku takka dhalaa Oromoo dubbachuu fi dhaabbachuu fi malee cubbuu fi safuu irra dalagee hin beeku. Wantummaa Mubaarak filadhe waan inni mirga dubartootaa hedduu eeguu fi firaankii kana anaatu filatee obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kan nasihaaf sagalee ta'u jiru wajji filanne soo maal jechuu barbaanna mubee waan ibsuu barbaannu mootummaa Itoophiyaatiif akka obboleetiin kana dubbadhu azaadii fi amigoo sirraa fuudha si boodaan dubbateetii mubee galatoomi mubee keenya ulfaadhu. Asirratti waan tokko irratti raagaa dhugaa walitti maa deemna waan tokko jira. Haqninas ana keessatti dubbachuun barbaadu haqanas yaa dhiifama naa godhaati. Siqee keessa dhiifama naa godhaa. Namoonni hedduun darganneen gaddaa sirraa ba'e ana kana waan dhussuun beeku keessattuu ergan turkii geeffamee dhufee galatoomaa turkiitti ergitaniittu ergan turkii dhaqee dhufee dhiigni namicha naa kennamu sun iccitii baachuu adadhabullee malee yawwan ergasii iccitiin baadhaan hoggaamee qabu iccitiin baadhaan amma iccitii baataa jiru namoonni hedduun keessaan dhufanii dhimma kanatti hin seeninii dhaggeeffadhaa boroo malee qulqullaatu dhimma kana keessaa harka kee laaffadhu dhimma kana keessaa bahi ka jedhan dhalattootuma harargee ta'anii dhalattootuma harargee ta'anii namootumti jajjabaan hedduun dhimma kana keessaa dhaabadhu dhimmi kun akkasi akkasi ka jedhaan jirantu jiru waan ta'eefi maali dhimmichi dhaggeeffadhaa bareechaati dhimmichi kuni maali kottaa ol galaati dhiifama akkaataan ta'e yookiin waa biraatiin tun ta'in wanni dhoksaa wayi yookiin namni hin duune yoo jiraate hin jiru jedhaa suuraan olii gad deemaa jiru kun namni nasihaarra taa'aa jiru dhiifama naa godhaati isinuma ijoollee naannootii isiniin jedha Oromoo kutaa biraatu hin taane isinuma ijoollee naannootii namoota jajjabaa sagalee qabdan namoonni jajjabaan sagalee qabdan waan kanarraa dhiyeessuun keessan waan biraa nutti mul'isee ka'ee deebitanii immoo keessaan dhuftanii
dhimma kana keessaa baafadhu tani nama nu biraa caasuun keessan kuni yoo waan biraa jiraate kottaa ol galaati waa biraatu jira jedhaa falmii walitti geggeessaa ta'e dhaggeeffanna malee waa hin nasiyaa nasraa dhiifamana godhaati waa hin nasiyaa garee lama wayii qabateera keessaa nana kana madhossuun beekuwa yoo nu laallatu ta'e wanni nu hamatan nuuf hin jiru keessaa baana yoommoo dhimmichi dhugumatti mucaan duute ta'e mucayyoo intala Oromoo duutee jirtu nu jala ajjeefamtee jirtu wareegama bultiitti kafalle mana bultiitti kafalee jira wallahi billahi warri kun anasaan jirtu wallahi laazim kaleessa immaan tuna qabeeroosi mucaatti kennite ela mucaa kee diraase anarraa waan qabdu ammarraa kaaftee us jettu hiriyoota qonna bira ture rakkoon qabu wareegamatti kafalus araarfadhus rakkoon qabu garuu wanni kun maali iccitiin jiru suni dhageessanii dhiifamana ta'a malee siqee iccitii wayi jira tolle Ammi gosi hima koy ammi koy. koree fala barbaaddu nasihaa kana nama isin dura dhaabatu yookiin immoo waan kana faalleessutu isin keessa jira maaliif waan kana hin baafne nama 5 irratti haa ta'u 50 irratti haa ta'u mooti nasihaatu intala Oromooti miti moo tarii Somaalee taanaanii akkana gootan moo lakkiin moo intala Oromoo taate dhiigni isii kun hawwaalamu warra barbaadu jira moo dhimmi kun waa makatee jira moo rabbii yoo sodaattan kottaatii haqa jirtu baasaa dubbadha an kanuma laa hunda dubbadha jalqaba jechuudha yoommoo lakki isin immoo waan beektan qabaattan isi qe'e dubbii akkas ta'e maaliif beekta asirraa iyyuun keenya barmeelii nama iyyes ofuma keessatti iyya malee gadi bee badaan tunaan jedhu akkasan akka durkaan taane dura wala qulqulleessinu hadha maali rakkoon sidii galeera maali ijoollummaan harargeen dhalattoonni harargee qofan laallatu dhimmi kun anjimmaadha dhimmi nasihaa intala Oromoo tokko haqa malee ajjeefamte na laallata jedheen birmadhi garuu warri keessaa misenjeraan deemee dhaabbadhaa jedhaa jiru ebelu hin jedhuan dhaabbadhu keessaa ba'i anaan keessaa ba'i dhimma kana hin beektu naan jedhe dhalattootuma naannoo waan ta'aniifi Daa'ima siiti kun mube daa'ima siiti laal joollee isii justice for ummaa teenya keettu amma taafurii fi amma shan. Nasraa teenya please obsi. Isin fayyada malee isin hin miidhu wanta dubbataa jiru isin fayyada malee isin hin miidhu keessattuu koree fala barbaaddu dhiiga nasihaa na dhaggeeffadhaa bareechaadha isin gargaara malee tarii namni isin ittiin hinne ta'a wannan dubbataa jiru kun immoo isin deeggara waa tokko wannan jala muree isin ittimu wannan walitti isin buusuuf miti immoo waan yoo barbaadama faatiidhaan haasa'uu hin danda'a gadi bu'e ziqeedhaan haasa'uu hin danda'a abba barbaade haasa'uu hin danda'a nasaa haasa'uu hin danda'a walitti isin buusuu yookiin waa biraa osoo hin taane dhiifama naa godhaati waan tokko wayitta nama naan faamilii tokko keessaa faamilii jechuun ana maammee mammannuurtu jira suufiyaa jirti nabiyaat ijoollee jijjiru faamilii keenya keessaa haadhaaf abbaa keenya dabalatee man tokko keessatti yoo waa bannaan hattuu barbaadna jennee maatiin guutuun kaane namni tokko nu keessaa immoo hattucha gurra buusa taanaan hattuchi hin argamu isa jedhuufan sinii galeera hattuchi hin argamu warra qe'ee tokkootu nu dorgaa jira keessaan dhufame asirraa gadi bu'een argina maali wanni deemaa jiru waan irraa quba qabdan qabdu gaaffiidha kun waan irraa quba qabdan qabdu waa inni siyaa bakka lamatti nama qoodeera kana naa ibsa dhiifamaa wajjin Let me take it. Okay. Yeah, Mubarak khaynya itu galatomi ati waan kana stage sagalee qabduun rakkina jiru xaxa jiru asirra dubbachuun hedduu very important beek hedduu barbaachisaadha. Lamada akka nama hundaafuu ibsa kiyya seenuu dura obboleettii duutee obboleettii sirraa duuteef dhiigni si haa barbaadamu haqni si haa deebi'u jechuun siyaasaa wajji waliin qabatu waanuma takkaa wajji waliin qabatu dhimma dhiiga gaafachuuti. Justice for Nasihaan wanni dhaabbateefis wanni irra jiruufis faamiliin kuni kophaa isaanii asirra bahaniiti tiktaakii fi feesbuuk irra bahanii iyyaa turanii koreen kun jalaa dhageessee warra jalaa awwaate jechuudha.
Mishinni kawarra family justice for nasihaati. Akkas talammadaa pointii ati jettee xaxama hedduu bu'aa bahii meeqa keessa dabarre sirritti quba qabna mu beekana. Nama warra akkasiin jedhu saniin waan gaafatu tokkoon siif hima. Waan tokko obboleettii teenya tana namni hin ajjeesne manni hidhatee kan naannoo Somaalee dhufe hin ajjeefne. Yoo ajjeesan siin jaan ta'e obboleettii teenyaaf dhiigni haa bahuun rakkina takka ni qaba. Gareetu wanni godhaa jirtu hayyoonis kanaa jechuu. Garee tana keessa obboleeyyan haa Amigo dhiifama afaan kee dammaan qabe jedhu naannoo keenya dhiifama na wannan barbaadu wanni kun dhugaatoo qofa tokko jedha. Erga sin dhugaadha jettan immoo namni keessaan alattis nama sadiidatti dubbate. Namoota sadan keessaa tokko kottaati. Dhugaa miti yoo ta'e gaaffii sin gaafadhes naan deebifne ana. Namni hin duune moo jedhee sin gaafadheera. Luuteetti taanaan intala warra guddaa kanaa miti intala tasuma gosa hin qabne oromummaadhuma himattee jiraattu maan ta'in irraa dubbachuu ana abbaa fedhe eeyyaman gaafadhu gara kootiin tokko keessaa bahe jechuudhaan dhimmicha. Dhibbaan dhibbattan keessa jira jechuudha. Qoree sanatti of dabaleera. Luuteetti taanaan waa hundarra dhimma obboleettii koo lakkuu garaadhaa lakkuu lama qabduu fi daa'ima tokko lafaa qabduu wannan caalchifadhu hin jiru gara kootiin kan fooloo na godhe ummata beekumsaanii miti baradhee as hin geenye ummata kootu jaalala naa qabu fooloodhaan sappoorti na godhe fooloo na godhe jabeessee asiin na ga'e ummata kootii sagalee ta'uudhaan moo awwaa biraa garee wayii hin qabaadhu maal hin qabaadhu obboleettii kootii sagalee ta'aa jira namni humnaan na fide hin jiru fedhii kootii jechuudha. Namni immoo lakki kijiba jedhu yoo jiraate kottaa asumatti dubbanna kanaan lakki sagalee mucaatti fufa fixadheera akkasuma baruufadha. Namni du'e jiraachuus takkeeyyuan. Let me finish. Okay, please. Mube, warri nam ilmoo gocha ila ammaa justice for nasihaa keessatti dhimma siyaasaa makamu gartee ati takka. Ummanni dhugaa sitti himu ummanni Harargee akkuma gara laafessaa fi waan qabu namaa wajjin nyaachuu beeku namni akka ummata Harargees immoo bifa manaa godhaa malee hundee wantaanis jarjaru illee hin jiru hin beektu qaba. Waan kana irratti tasgabbiidhaan sagaluma akkana argeen beeku wallaahi billaahi inumaayyuun yeroo sin kabajamoo keenya obbo Kantiibaa Abaluu kabajamoo keenya obbo Abaluu adaraa haqa mucaa keenyaa nuu baasaa takkaa akkasitti argeen beekuwan isinii aaree miira keessa galee haasa'u malee isinii akkasitti taa'ee kabajaa waa kadhatu argeen beeku. Wanni gaafii kana si gaafadhee fi adeemsa hojii kana keessa dogongorrii yoo kan jiraatu tahee garaagarummaa uumuu danda'a jechuudha. Namni garaagarummaa siyaasaa qabulleen nu cinaa dhaabbateeti dhimma haqaa dhimma dhiigaa Oromoon jechi dhiiga siitii fi jechiisii irratti takka hundinuu adeemsa feete keessa yoo jiraattees nuti wanni gaafachaa jiru Kadiir Juhaar aangoo haa gadhiisuu miti. Wanni tahee kun dhiigni obboleettii teenyaa ka gannaqame kun dhugaadha. Dhibbarraa dhibbatti dhiigni kun gannaqamuu Kadiiriitu nama hundarra itti dhiheenyaan beekaa jechuu. Achi ture qaama san achi jiraa jechuu. Keessatti immoo waan kana adda durummaa warri qabee deemuun faamilii obboleettiin irraa duute. Ammallee nu jala jiranii jechuu as jala. Obboleettii isii dhiigaa haadha takka abbaa takka irraa dhalatan. Abbaa isii tiktaa kanarra gabbahaniiti sagalee Oromoo nuu tahaa je'ee nu lallabachaa jiraa jechuu. Amma wanni dhufe warra mootummaa ani I don't know jechuudha. Mootummaan kuni si cinaa dhaabbannaa mootummaa biraati daangaa dabree micootee si jalatti ajjeese qe'ee keetitti sagalee siitaanaa nu wajji waan kana falmadhu jechuu jirraani beek. Nuti gargaarsa jigii oolaa jirraaf malee isarratti duulaan jirru jechuu. Kana waan kana dura dhaabbachuu jechuun silaa dandeessee seenaafillee ni ta'a warra akkasiin jiru san maqaa lafa tarriifte. Sababa isaan waan kana dura dhaabbachuu qabnaa waan kanarraa dhaabbadhu siin ja'aniif
irraa hubachuun silaa Oromoon beekuun hedduu barbaachisaadha. Silaa Khadiir xiqqeessine aangoo gadhiisi jenneeni waan biraa siyaasaa jechuu dandeessa. Gartee garee siyaasaa adda addaa uumame jechuu dandeessa. Wanni nuti gaafachaa jirru is a right mirga ilma namaati. Ilmi namaa gizee miidhame gizee du'e haqa isaanii gaafataa jechuu. Haqa sana eenyu gaafanna nuti bulchiinsa dirree dawaa keessatti micoon tun duutee naannoo kan biraa dheenee gaafanna. Bulchiinsa dirree dawaa gaafannaa jechuu. Inni kana hubatee beekuu qaba. Nama siyaasaati, saayinsii siyaasaatis nama barate. Bulchiinsa dirree dawaa ka gaafachaa jirru nuti. Dhiiga qe'ee teenya keessa bade, si harka bade. Dhiiga kanammoo adda durummaan ka itti gaafatamu ati bulchiinsa yoo sirraa ol ta'ellee iyyannaa ka galfatee federaalatti iyyachuu qabu ati jechuu jirraan. Malee nuti Khadiir dhimma siyaasaa wajjin rakkina takkallee wajjin qabnu deeggaraa baanees akka horeetti jechuu. Waan isaan sababa godhatan kanuma beekuu sila Oromoon beektees hedduu bareeda. Warri akkana jiru kun waan nuti beeknu keessaan hedduu jira. Hedduu takka. Asirra publicly waan dubbachuun feenu. Mubarak amigo khiyari famara wata kutum tanan dubbadha of kolchi Mubarak musamma anatu si malala amigon si hime jira nu hime sinje yoo dandeesse because hawaasni nu hordofu kun warra dhugaa barbaadu fi warra haqa jaalatu kan Oromoon nuti mootummaa Oromootiin Oromoon alagaan dhufee liyyuu haayiluu naannoo shanii Soomaaliin akkamitti ajjeesa kantiibaa keenya kabajamoo Kadir Jawaar haqa keenyaa fi laal dachii gandaabdii baruu magaalaa dirree dhawaa san keessatti nama maatii 17 dachirraa buqqisaniiti uummata Oromoo dhaggeeffadha. Nasiyaa Ziyaad Aliyyi ulfa baatii jaha wajjin liyyuu haaliin Soomaalii haadhaa fi abbaa duratti ilmaan isii tokko qaamata shanii tokko qaamata afurii duratti mana isii biratti isnaaparaa yeroo sadii mataa haadhanii dubartii ulfaa liyyuu haaliin Soomaalii mataa facaastee akka nama dubbaa ribaadiyaan beeka dubbaa ulfuree kasi lafa gadhiisetti isnaapara sadii mataan isa kun keessatti adda jee haadhaa fi abbaa obboleessa duratti obboleettii duratti ilmoo isiin dhalte duratti lubbuun sii dabartee jechuu dachii isii irratti daangaa dabranii magaalaa dirree dhawaa seenanii yeroo san kantiibaan magaalaa dirree dhawaa kabajamoon Kadir Jawaarii fi itti aanaansaa rabiin makiinaadhaan banaannoo san jiran osoo isaan harkanii lubbuun Nasiyaa duute osoo abbaan Nasiyaa Ziyaad Aliyyi Kadir Jawaar kantiibaa kiyya kan muciyyooti ya ajjeese kanaanaa qabi osoo ja'uuni anaatu booda qabee seeraa dhiyeessee akka keessii baasaanaa tas gabbaayii je'eni abbaa lafa kaa'ee yeroo isiin duututti qarshii 100 akka nama hoolaa magaalaa bitatee hoolaa qalee maallaqa namaa kennutti warra Nasiyaa Ziyaadii Kadir Jawaar harka isaatiin dooraala maali 100 maallaqa Itoophiyaa taasiyaatti taajee warra maatii Nasiyaa Aliyyiitii geessee jechuudha. Dubbiin tuni meeyoo mootummaan biyya takka hoogganu mootummaan naannoo biraa dhufee nama kee ajjeese maallaqa kafalee taasiyaatiin taayoo 100 kana je'ee namaa kenne osoo nama ilmootee ajjeesu harku kantiibaa magaalaa saniitii osoo seera kabachiisuu danda'u taasiyaa teessisee ammallee gumaa intalatan teeti je'ee Kadir Jawaar ka Soomaaliin ajjeefte intala Oromoo qarshii 100 gumaa intalaa teetiiti abbaatti gadaa mana geessaaf je'ee Mubarak musamma manatti ergeef mee dubbii kana nu dhaggeeffadha yoo mootummaan tokko waan akkanaa godhe kun amigo nasraa fureesni ati guutu amigo tanarra deemee tanatti uummata Oromoo kana No, Dr. Nuruddin barana mucaan tokko Soomaalee tokko ajjeese lamee birrii miiliyoona 4 walitti baafne jaruma miti ofi. Kanum Mubarak laal bika duraa san irra deebina dhaabbadha osoo kana keessa gadi seenne dura bika duraa san irra deebina laal. Warri wanna san barreessee sitti erge san barreeffama isaan sitti ergan san iskiriinshaatii godhii nuuf ergi. Maaliif jennaan warra biraatiin akkas ja'ame hundaa'u nuti akka evidensiitti walitti qabannee kaayachuu jirra jechuudha. Laal takka obboleettii teetiif sagalee ta'uudhaaf nuti dhaabbattee nuti nagabbaatee lallabuu hin qabdu. Naa obsigaa ayena sira dubbadhu. Non dubbadhu barakinin je imuma mumtiyyo Amma dhimma kana ajanda ummata goote dubbanna. Maaloo dhiisaati
أنا ما سيدي وجرين جرا خلاص يو evidence وني وين جران لي جرا برا مسألة تو ماله واسيتي كنون ندوري كمان أقولاتي si hubanne yoo sin biraa hafe isinii kenna yoo sin biraa hafe kunoo sababni kana ragaan koo kanan dhagahe nagaatti jedhee isinii kenne deema anooti sagalee ta'aa jira isaan maalii fi akkas ja'an gaafadhuuti isaanii wajji diil godhi rakkinan qabu san Dr. Nuruddin Gohee amigo Butaka difama osoo kana keessaan baane sila Mubarak namuma tokko sila maqaan u dhooyte kaan nutituuti wanna jaati namuma tokko abo keenyuma maqaan nu dhawidi keenyuma namuma tokko at least namuma tokko bar keenyumaan si laki isa kana dhiisiiti tarii waan jiru isin beektu ta'a isa kana nan qabatinaa deemnuun haa ta'u sagaleetti hin faame sagaleetti hin fa'a. No, namni kun baruu feene dura Khadיר Jawaar wajjinuu hidhatanii qaba laal dura. Jara keenya waan akkanaa dhiisaa ka.